Ragaan barnootaa keessan ka kutaa 6, kutaa 8, 10 fi 12 yoo isin jalaa bade bakka jirtanitti isiniif dhufuu akka danda'u beektu. Maal kana qofa maqaan keessan yoo dogoggora qubee qabaatellee onlaayinii sirreeffachuu dandeessu. Viidiyoo kana keessatti akkaataa dokumentii isin jalaa bade onlaayinii ajajanii itti argachuu dandeessaniin isin agarsiisa. Amma garuma viidiyootti adeemnu. Namoonni silkiirraa na hordoftan Google Chrome banachuudhaan na hordofuu dandeessu. Warri kompiitararraa na hordoftan ammoo browsera barbaadan banachuudhaan na hordofuu ni dandeessu jechuudha. Anamma gara kompiitara kiyyaatti dhufuudhaan browseran barbaadeen banadha jechuudha. Browseriin an fayyadamu Edge'dha. Kanaaf Microsoft Edge haala kanaan banadheen jira. Ergan banadhee booda akka isinitti mul'atu kanatti bakka sarchiitiin dhufa jechuudha. Kanaaf an ammaan tana kompiitara kiyyarraa bakka sarchii kana baneetiin itti barreeffadha jechuudha. Bakka sarchii kana banuudhaan maal jeetiin barreeffadha? EAES Itoophiyaa jeetiin barreessa. Kanaaf EAES Itoophiyaa jettanii irra gattu qattan jechuudha. Gizee isin irra gattu qattan sarchi isiniif godha gara fuula kanatti isin fida jechuudha. Kanaaf fuula kanarratti websaayitiin isin jalqaba agartan tun websaayitii ittiin sartifikeeta keessan ajajachuu dandeessan akkasuma dogoggora qubee maqaan keessa yoo qabaate ajajanii ittiin sirreeffachuu dandeessanidha jechuudha. Kanaaf websaayitii kanarra service.eaes.it jedhu kanarra gattuqachuu qabdan yookaan immoo gara jalaatti EAES Itoophiyaa jedha. Kanaaf achirra gattuqachuu qabdan jechuudha. Irra gattuqadheetiin jira akkuma isinitti mul'atutti gara fuula kanatti na fide. Kanaaf fuula kanarraa sarviisota hedduutu jira jechuudha. Kanaaf sarviisii sadiitu jira. Jalqaba kana maal jaa requesting a certificate jaa. Certificate yoo barbaaddan certificate keessan isin jalaa badee warri certificate barbaaddan akkasuma certificate keessanirra maqaan jiru spellingiin isaa yoo sirrii ta'uu baatee fi spellingii isaa warri sirreeffachuu barbaaddan asirraan sirreeffachuu ni dandeessan jechuudha. Liinkii jalqabaa kanaan seentanii apply now jedhu kanaan seentanii sirreeffachuu ni dandeessanii. Kan itti aanu kun ammoo register or login jaa. Kanaaf yoo login godhuu barbaaddan yookaan ammoo yoo register godhuu barbaaddan websaayitii kanarratti yoo galmaa'uu barbaaddan isa kanarra gattuqachuudhaan register or login jedhu kanarra gattuqachuudhaan galmaa'uu ni dandeessanii. Ka sadaffaa kun official transcript jaa. Kanaaf namoonni digrii baratanii official transcript ergisiifachuu barbaaddan official transcript keessan ergisiifachuu ni dandeessan jechuudha. Keessattuu namoonni digrii baratee maastersii barachuudhaaf deemu yuunivarsiitii maastersiitti baratan san official transcript isin gaafata. Karaa kanaan ergisiifachuun ni danda'ama jechuudha. Request now jedhu kana gattuqachuudhaan anammaan tana certificate badiin ajajachuu barbaada waan ta'eef requesting certificate jedhu kanaan barbaada. Kanaaf asirraa apply now jedhu kanarraan gattuqachuu qaba jechuudha. Yeroo irra gattuqadhu gara fuula kanatti na fida akka isinitti mul'achaa jiru kanatti fuula kanarraa waa lamaatu jira. Tokkoffaa sign up jedhutu jira. Lammaffaa irratti ammoo sign in jedhutu jira jechuudha. Kanaaf isin nama haaraa yoo taatan waan kanaaf nama haaraa yoo taatan sign up jedhu kanarra gattuqachuudhaan galmaa'uu qabdu jechuudha. Jalqaba websaayitii kanarra galmaa'uu qabdu. Nama kana dura galmaa'ee jiru yoo taate ammoo sign in jedhu kanarra gattuqachuudhaan directii seenuu ni dandeessan jechuudha gara websaayitii kanaa. Kanaaf anamman tana nama haaraa waan ta'eef sign up jedhu kanarra gattuqadheetiin gara websaayitii kanaa seena jechuudha. Yeroo irra gattuqadhu akka isinitti mul'atu kanatti iddoo galmee yookaan fuula galmee kana naaf fida. Kanaaf fuula galmee kanarratti wantoota isin guutuu qabdantu jira jechuudha. Wantoonni isin guutuu qabdan kun kana fakkaataa. Fakkeenyaaf jalqaba full name jaa. Full name jedhu kun maqaa keessan guutuu itti barreessanii. Kanaaf maqaa kiyya guutuu itti barreessuun hin eegale jechuudha. Maqaa kiyya haala kanaan itti barreesseen jira. Ergasii steepiin itti aanu imeelii nu gaafata. Kanaaf iddoo imeeli jedhu kanatti imeelii keessan itti barreessitanii anamma imeelii kiyyaan itti barreeffadha jechuudha. Haala kanaan imeelii kiyya itti barreesseen jira. Kanaaf steepii itti aanutti dabarra. Steepiin itti aanu phone number jedhu kana. Kanaaf phone number iddoo jedhu kanatti lakkoofsa bilbilaa keessan itti galchuu qabdan jechuudha. Lakkoofsa bilbilaa keessa yeroo galchan +251 jechuudhaan eegaluu qabdanii yookaan immoo ida'uu 251 jedhu kanarraa eegaluu qabdan koodii Itoophiyaati waan ta'eef jecha. Haala kanaan lakkoofsa bilbilaa kiyya itti galfadheen jira. Eegal lakkoofsa bilbilaa kiyya itti galfadhee gara steepii itti aanutti hin deema jechuudha. Steepiin itti aanu maali? Gara mirgaa kanarraa akka isinitti mul'achaa jiru kanatti steepii isin deemtan isinitti agarsiisaa jira jechuudha. Amma kun steepii isin deemtan isin agarsiisaa jira. Kanaaf kana dubbiftanii deemuu dandeessan jechuudha steepii kana. Kanaaf silkii keessan erga itti barreessitanii booda yookaan immoo moobaayil nambarii keessan erga itti barreessitanii booda steepiin itti aanu maali? Get password jedhu kanarra gattuqachuu qabdanii. Kanaaf get password jedhu kanarra gattuqatanii paaswordiin gara silkii keessanitti isiniif ergama. Paaswordiin gara silkiitti yeroo isiniif ergamu paaswordii san eessatti guuttanii iddoo kanatti guutuu qabdan jechuudha paaswordii keessan. Kanaaf anamma geet paaswordii jedhu kanarra gattuqadheen jira. Paaswordiin gara silkii kiyyatti naaf ergamtee jirti waan ta'eef paaswordii naaf ergamte san eessattiin guuttadhaa asittiin guuttadhaa jechuudha. Haala kanaan paaswordii kiyya itti guuttadheen jira jechuudha. Paaswordii isaan silkiirra naa erganii. Kanaaf erga paaswordii haala kanaan itti guuttatanii booda fuula kanarra fixxanii jirtan jechuudha. Maal jettanii register jedhu kanarra gattuqattanii jechuudha. Kanaaf akkuma agartan kana success jee you are registered successfully and have been logged in jee jira. Kanaaf automatically maal isin godha log in isin godha jechuudha. Amma steepiin itti aanu maali? Fuula kanarraa akka isin mul'achaa jiru kanatti new request jedhu kanaatu jira. Kanaaf new request jedhu kanarra gattuqachuu qabdan jechuudha. Certificate keessan gaafachuudhaaf. Kanaaf anamma new request jedhu irraan gattuqadha. Yeroon irra gattuqadhu haala kanaan gara fuula kanatti na fida. Fuula kanarra maal jaa info jeeti.
please select service from the list jedha. Kanaaf sarviisa barbaadan asirraa filachuu qabdanii jechuudha. Sarviisa baay'eetu jira jechuudha. Fuula kanarraa akkuma isin mul'achaa jiru kanatti sarviisa baay'eetu jira. Sarviisota kana keessaa kan barbaadan filachuu qabdanii. Fakkeenyaaf sarviisni jalqabaa re-certification jedha. Sartifikeeta duraan isin jalaa bade deebitanii fudhachuu barbaadan re-certification kan jedhu kanarra tuqachuu qabdanii. Spelling correction kan jedhutu jira. Sartifikeetni keessa yoo rakkoo spellingii qabaate yookaan immoo maqaan keessa yoo rakkoo spelling qabaate spelling correction kan jedhu kanarra tuqachuu qabdanii. Anamma re-certification kan jedhu kanaan barbaada. Sartifikeeta na jalaa bade waan ta'eef sartifikeeta na jalaa bade san deebisee ergachuun barbaada waan ta'eef re-certification kanarraan gattu gaddaa. Kanaaf apply now kan jedhu kanarraan gattu gaddaa jechuudha. Kanaaf apply now kan jedhu yeroo isin gattu gaddan gara fuula kanatti isin fida. Fuula kanarraa akka isin mul'atutti qarshii 400 jechuudha. Sarviisa kana keessa argattanii. Kanaaf jalqaba kanarratti maal godhuu qabdanii faayidaa fiinii isin gaafata. Faayidaa fiinii iddoo kanatti guutuu qabdanii. National ID keessanirraa lakkoofsa fiin nambarii san jechuudha. FIN nambarii san asitti guutuu qabdanii. Kanaaf lakkoofsa san erga asi guuttanii booda gaddeemtanii certificate information kan jedhu kanaatu jira. Certificate keessan kan kutaa 6 ta'us, ka 8 ta'us, ka 10, ka maduraa ta'us, ka 12 ta'us asitti jechuudha kan isin information keessan guuttanii. Fakkeenyaaf given name jedha maqaan certificate keessanirra jiru ni barreessanii father name maqaa abbaa keetii ni barreessitaa grandfather name maqaa akaakuu ni barreessitaa ergasii seksii kee dhiiraa fi dhalaa ta'uu kee addaan ni baastaa lakkoofsa bilbilaa jechuudha lakkoofsa bilbilaa keessan ni barreessitan iddoo kanatti haala kanaan ni barreessitan jechuudha haala kanaan erga barreessitanii booda school detail kan jedhu kanaatu jira admission type keessan ni barreessitanii admission type jechuun regular jedhamoo night jedhamoo private kan jedhu san addaan baasuu qabdan jechuudha. Regularii yoo taatan regularii yoo warra halkanii taatan ammoo night kan jedhu irra tuqachuu qabdanii yoo warra private warra dhuunfaa taatan private kan jedhu irra tuqachuu qabdan jechuudha. Eegas iskuulii keessan asitti ni barreessan jechuudha. Iskuula yookaan iddoo itti qormaata itti fudhatan san iddoo sartifikeet san itti irraa silaa fudhatan san asitti barreessuu qabdan jechuudha. Mana barumsaa keessan ni beekta waan ta'eef jecha asitti barreessitanii jechuudha. Eegas egaa grade level jaa grade keessan asitti barreessanii grade kutaa 10 yoo ta'e grade 10 kutaa 12 yoo ta'e kutaa 12 kan duraanii yoo ta'e grade 12 old jechuu dandeessanii kutaa 12 preppii ammaa kana yoo ta'e grade 12 preppii jechuu dandeessanii kutaa 6 jechuudha kutaa 6 duraanii yoo ta'e grade 6 old jechuu dandeessanii kutaa 8 yoo ta'e haala kanaan itti guuttan jechuudha. Kanaaf gradii keessan itti guuttan iddoo kanatti examination year jaa waggaa yookaan bara itti fudhattan san jechuudha. Bara itti certificate keessan fudhattan bara itti fatanaa fudhattan san asitti guuttanii ergas registration number keessan iddoo kana guuttanii jechuudha. Registration number iddoo kana guuttanii registration number keessan beekuu qabdanii eegas streaming keessan natural jedhamoo social jedhamoo general jedha kan asitti guuttan jechuudha. Yoo natural taatan natural yoo social taatan social yoo general taatan general jettanii guutuu qabdanii haala kanaan guuttan jechuudha. Ergasii as gad dhuftanii means of delivery kan jedhu kanaatu jira. Means of delivery iddoo itti isinii dhufu as jalaa filattan jechuudha. Kanaaf your nearest location jaa iddoo isinii dhiyaatu as keessaa filattanii bakka isinii dhiyaatu jechuudha. Bakka isinii dhiyaatu isinii beektanii Adaamaa yoo taate Adaamaa, Addis Ababaa yoo taate Addis Ababaa, Amboo, Arbaa Minch jee bakka isinii dhiyaatu as keessaa ni filattan jechuudha. Fakkeenyaaf Harar kan jedhu kana filadhu Harar kana fakkeenyaaf iddoo dhiyaatu jee yoon filadhe as jala ammoo delivery location iddoo itti isinii dhufu akka barbaadan as keessatti jechuudha. Iddoo itti isinii dhufu barbaadan as keessa jechuudha delivery location kana. Kanaaf naannoo Harar kana postaawwan jiran as keessaa filachuu dandeessanii jechuudha. Fakkeenyaaf Awwadaa Biraanchi, Baabilee, Baddannoo, Burqaa, Calanqoo jee as keessaa iddoo itti isinii dhufuu barbaadan Haramaayaa jee as keessa iddoo akka isinii dhufuu barbaadan as keessaa filattanii jechuudha. Itti aansitanii maal gootanii record documents jaa dokumentii isin barbaachisutu jira. Dokumentiiwwan gara 3 isin barbaachisaa. Tokkoffaa valid qabalee identity card jaa. Kanaaf waraqaa eenyummaa qabalee isin barbaachisaa. Waraqaa eenyummaa qabalee teessanii san qabaachuu qabdanii san booda waraqaa eenyummaa teessanii san asitti upload godhuu qabdan jechuudha. Eegasi 3x4 size photograph jaa footoo kan jiran dabre keessatti kaatan yoo qabattan yookaan immoo qabaachuu qabdanii kanaaf asitti choose file kan jedhu argattu gochuudhaan upload godhuu qabdan jechuudha footoo keessanii. Eegasi police evidence letter jaa waraqaa poolisii irraa jechuudha waraqaa ragaa poolisii irraa barreeffachuu qabdanii. Poolisii irraa waraqaa ragaa erga barreeffattanii booda asitti isaas upload godhuu qabdan jechuudha. Ergasii erga haala kanaan upload gootanii guuttan booda requirement kan erga guuttanii booda submit your request kan jedhu kana submit godhattanii jechuudha. Submit godhattanii kanaaf submit yeroo isin jettaniin haala kanaan iddoo isin jettan sanitti sartifikeetni keessan isinii dhufa jechuudha. Qarshii 400 barbaachisaa. Qarshii 400 ammoo eessa kafaltanii iddoo teelebiriidhaan kafaltan jechuudha. Kanaaf teelebiriidhaan qarshii 400 kana kafaluudhaan ragaa keessan haala kanaan guuttanii booda erga sartifikeetni isin barbaadan mana poostaa isinii dhufa jechuudha. Yookaan immoo karaa poostaatiin isinii dhufa deemtanii fudhachuu qofaatu isinirra jiraata jechuudha. Kanaaf haala kanaan ragaa keessan kan jalaa badee argachuu ni dandeessaniin isiniin ja'a. Kanaaf gaa viidiyoon ragaa kana fakkaata. Viidiyoo kana yoo jaallattan laayikii godhaa. Chaanala kiyya kanarraa ammoo barumsa adda addaa waan argattaniif subscribe godhaan isiniin ja'a. Viidiyoon arraan tanaan tanuma fakkaatti. Viidiyoo biraatti walitti deebina nagaatti.